Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Kiristoos du'aa ka'ee humna afaan gosaatiin seexanni hidhamee addaan bilisa ba'ee egaan kana boodaa nagaa fi gammachuun nuuf ta'e. Du'a isaatiin du'a keenya kan balleessee, du'aa ka'uu isaatiin immoo du'aa ka'umsa keenya kan mirkaneessee gooftaa keenyaaf fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiif galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Sagalee kana kan dhaggeeffattan maatiiwwan Waaqayyoo, ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam bakka adda addaa kan jirtan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka isaatii bakka jirtanitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessitanii. Ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Sillaasee kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota argamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenyaan yeroo hundumaa kan galateeffamu qulqulluu kan ta'e maqaan isaa dubarattis guddaa kan galatoomeef kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam qulqulloota argamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenya hunduma isaaniidhaaf akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo koorsii keenyaa qo'annaa kitaaba qulqulluudhaan boqonnaa ja'affaa gaaffilee kitaaba qulqulluutti ka'aniidhaa fi deebiiwwan isaanii kan jedhu jalqabnee barachaa akka jirru ni beekama. Barumsa kanaan guyyaa darbee kutaa sadaffaa baranneen gaaffilee eetistootaan kitaaba irratti ka'aniidhaa fi akkasumas immoo argannoowwan dhimma isaanii kana fashaleessan kan jedhu jalqabne. Qabxiiwwan sadan tokko ture ilaallee kan dhaabbanne kan jalqabaa eetistoonni dhalli namaa duras yeroo uumamu baay'ee madhaa yaa'u jijjiirama tirannaatiin dhufe jechuudhaan wanta amananiidhaa fi eetistoonni namni kallattiimaan guddachuudhaan bineensarraa jaldeessarraa gara namaatti dhufe malee namni jalqaba tokko lamadhaa kan jedhu hin jiru kan jedhu yaa'u kitaaba seeromaatti kan barreeffamee kan jiru. Dhalli namaa jalqaba yeroo uumamu tokko akka ture sanarraa ka'uudhaan immoo kufuudhaan gara lafaatti akka dhufe kana akka isaan hin fudhanne kaasnee dhimmi kunis immoo qorannoodhaan yaadni isaanii fashalaa'uudhaan kan kitaaba qulqulluu sirrii akka ture qorannoowwan agarsiisanii kana ilaalleerra. Kan lammaffaallee bara Nohii bishaan badiisaa addunyaan balleessine kun sobadha jechuudhaan namoota kaasaniidhaaf qorannoowwan taasisaniidhaan kunis mirkanaa'uusaa ilaalleerraa. Kan sadaffaa immoo afaan walitti makamu yaa'u jarreenii jalqabas namni yeruma jiru baay'ee waan tureef afaanillee akkasuma baay'eedha malee kitaabni qulqulluun kan jedhu sobadha kan jedhan seera uumamaa boqonnaa 11ffaa kan argannu. Kunis qorannoowwan taasifamaniidhaan dhugummaan isaa mirkanaa'uusaa ture ilaallee kan dhaabbanne. Guyyaa har'aas immoo akka fedhaa fayyaa Waaqayyootti qabxii afurraa kaasuudhaan kanneen hafan kan xumurra kan ta'u Waaqayyo abbaan keenyaa nu gidduutti argamuun fedhaa fayyama isaa nuuf haa ta'u. Qabxiin afuraffaa namoonni kun kitaabni qulqulluu dhugaa miti jechuudhaaf kan isaan itti dubbatan kan isaan kaasani maal jedhu namoonni Gibxii bara Yoosef keessa wayinii dhugaa akka turan ilaalchisuudhaan kan isaan kaasanidha. Namoonni Gibxii bara Yoosef keessa wayinii dhugaa turaniiru. Isa kana kitaabni qulqulluun ni dubbata. Akkamitti dubbata kitaabni qulqulluun? Yoosef mana Fariyoonitti galee yeroowwan muraasa erga turee booda sababa haati manaa Fariyoon rakkoon ishee uumteen gara mana hidhaatti darbatanii ture miti. Achitti namoonni lama isa hojjetaan hidhamanii turanii tokko lamaan keessaa mootichaaf maal kan taasisudha? Daadhii wayinii kan dhiyeessudha kan jedhu. Seera uumamaa boqonnaa 40 lakkoofsa tokko kaasee barreeffamee ni arganna. Egaan eetistoonni maal jedhu dhimmichi dhimma daadhii dhuguu wayinii dhuguuf dhiisuu miti. Kaayyoon isaanii kitaabni kun lottuu si baatu sobadha sirrii miti jechuudha kaayyoon isaanii waan ta'eedhaaf kitaabni qulqulluun kun kan hin dubbatu kun hin jiru. Bara Yoosefii biyya Gibxii turetti Gibxoonni daadhii wayinii dhuguuyyuu hin beekanii daadhii wayinii bara sana isaan biratti hin beekamu jechuudhaan hubannoo kana kaa'anii keessumattiyyuu barreessitoonni seenaa kan akka Heroodootus dhimma kana yeroo gabaasan Gibxoonni wayinii dhuguu bara sana akka isaan hin jalqabnetti dhiyootti akka isaan jalqaban kitaaba seenaadhaan barreessaniiru. Innaa eetistoonni kun kan nama dinqisiisu kan kitaaba qulqulluu jiru amanuu keenyarra
kan Heroodootisii fi warreen biroo seenaatti barreessan amanuu nuuf wayyaa jechuudhaan kan yaa'u kitaaba qulqulluu waan tuuffataniidhaaf wanta hin barbaanneedhaaf kitaaba qulqulluu falmuudhaaf jecha kan Heroodootis amanan jechaadha. Bergixi lamaan isaa amanuudha. Kan kitaaba qulqulluu yoo amanis amanuudha. Kan seenaa yoo amanis amanuudha. Bakki lamaanii amantii mala. Innaa kan kitaaba qulqulluu isaa kan seenaa kana amanuudhaan itti fayyadamanii dhimma kanas immoo kitaabni qulqulluun sirrii miti sobadha jechuudhaaf immoo yeroo isaan itti fayyadaman yeroo isaan itti dubbatan mul'achaa tureera jechuudha. Haa ta'u malee booda qorannoowwan awwaalota Gibxiidhaa fi dachee qofforuudhaan naannoo sanatti taasifaman jechuudha. Dhugumatti Gibxoonni bara sana wayini akka isaan dhugaa turan kan agarsiisan argannoowwan baay'een argamaniiru. Awwaalota qorannoon argaman keessaa tokko tokkotti footoowwan tartiiba qophii wayini agarsiisan argamaniiru. Isaan kun bara sana ta'uu isaanii immoo itti aananii yeroo sana qorannoo sana duukaa kanneen argaman burcuqqoowwaniif hafteewwan dhagaa fi barreeffama tokko tokkotti bara Yoseef wayiniidhaa fi beelli akka ture dabata kan agarsiisan argamaniiru. Itti tartiiba wayiniin itti qophaa'u qodaa wayiniin gaafa jalqabaa kaasee hamma xumuraatti kan taasifamu ta'ee Yoseef bara sana keessa akka turedhaa fi dabalataan beellillee bara sana akka ture isaan kana kanneen ibsan argamuudhaan wanti kun dhugummaansaa mirkanaa'eera jechuudha. Asirraa kan hubannu maadha? Kaayyoon isaa dhimma wayinii dhuguudhaaf wayinii dhuguu dhiisuu osoo hin taane kitaabni qulqulluun kan inni jedhu dhugaadha malee beekaa yookiin sobaan kan barraa'e akka hin taane agarsiisuudha inni guddaan jechuudha. Qorannichis haala kanaatiin agarsiisee darbeera. Kan shanaffaa immoo yaada ka'uu jechuudha. Israa'eloonni biyya Gibxii jiraachuudhaa fi galaana Eertiraa ce'uu isaanii ilaalchiseedha. Kitaabni qulqulluun egaa kan jalqabaa Israa'eloonni biyya Gibxii akka isaan jiraatan kan lammaffaa immoo galaana Eertiraa ce'uudhaan akka isaan biyya isaaniitti deebanii galan ni dubbata. Itti seera ba'uu boqonnaa tokko lakkoofsa kurnaffaa kaannee yommuu dubbisnu Gibxoonni Israa'eloonni biyya Gibxii jiraachaa akka turan ittiyyuu magaalota lama Fiitoomiidhaa fi Raamsee kanneen jedhaman Gibxootaaf akka isaan ijaaran lakkoofsa 11ffaatti barreessee jira kitaabni qulqulluun. Egaan eetistoonni waan kana akka sobaatti kaasaniiru maal jechuudhaan lakkii hin jiraanne Israa'eloonni biyya Gibxii garbummaadhaan hin jiraanne akkuma kanaas immoo galaanni adda ta'ee baay'ee ce'ames hin jiru kun sobadha jechuudhaan guutummaa isaa soba gochuudhaaf yaadaniiru. Kun garuu ta'uu isaaniif didee jechaadha. Qorannoota taasifamaniidhaan barreeffamoonni saboota Gibxii kan durii Gibxoonni magaalaa lama Fiitoomiidhaa fi Raamsee ijaaruudhaaf namoota lammii biyya alaa akka isaan fayyadaman kan dubbatu seenaan argameera barreeffamnichaadha. Ilaala Gibxoonni magaalaa lama guyyaa irraan jiru isaan kun Fiitoomii fi Raamsee ijaaruudhaaf maal taasisanii lammiiwwan biyya alaa fayyadamanii jechuudhaan barraa'ee argameera. Lammiiwwan kun isaan kamidha kan jedhuudhaaf deebi'een qabu kitaaba qulqulluudha. Lammiiwwan kun Israa'eloota ta'uu isaanii kitaabni qulqulluun seera boqonnaa tokko irratti haala ifaatiin barreessee kaa'ee ni argamna jechuudha. Barreeffamni biraas immoo biyya kanatti Israa'eloonni Gibxootaaf dirqamaan akka isaan ajajamaa turan kan agarsiisus immoo maal ta'eera argameera. Israa'eloonni Gibxii keessatti dirqamaan moototaaf akka isaan ajajamaa turan kan agarsiisullee argameera jechuudha. Dabalataan dhimma galaana Eertiraa ce'uudhaan Israa'eloonni biyya Gibxiitii ba'anii biyya isaaniitti deebi'uu isaanis eetistoonni kana jetteedha waan akkasiin taasifamne hin jiru jechuudhaan dubbataniiru. Kitaabni kun garuu maal jedha? Fari'oon dudduubaan loltoota qabachuudhaan isaan ari'aa ture. Fuuldura isaaniidhaan immoo galaanni Eertiraa taa'eera. Kana booda Museen ulee isaadhaan gaafa rukutu galaanni sun banamee Israa'eloonni guutummaadhaan ce'anii warri kan Fari'ooniif loltoonni isaa immoo gaafa isaaniitti namman hundi isaanii bishaan mataarra galagaluudhaan hunda isaanii akka inni achitti fixe kan dubbatu. Kana dhagaa. Jarreen kun jechuudhaan kan isaan dubbatanii. Dhimma kanaafis maaltu taasifameera? Galaana Eertiraa karaa Israa'eloonni ce'aniiru jedhamee yaadamu naannoo sanatti qorannoon bal'aan taasifameera. Innaa maaltu argameera? Saragalaa caccabaa gommaawwan isaanii waliin akkasumas immoo lafeewwan namoota du'oo lafeen baay'ee argameera. Wanti kun akkamitti yaadame yeroo sana loltoonni Fari'oonidhaa fi inni baay'ee kumoota dhibbaan kanneen lakkaa'aman turanii achitti kan itti galagale ta'uu haala kanaatiin ibsameera jechuudha. Wanti kun eessaa dhufee as jalatti walitti qabamee kan jiru kun eessaa argame caccabaan kun kan jedhuudhaaf
deebii kan laate kitaaba qulqulluudha. Loltoonni Fari'oon saragalaa isaanii wajjirraan bishaanitti galagalee akka isaan achumatti du'anii dhumanii hafan kanaaf deebii kan qabu kitaaba qulqulluu jechuudha. Na haala kanaatiin qorannoon kun dhimma kana mirkaneessuu danda'eera. Kan ja'iffaa immoo maal jedhu Phiilaaxoos mootii Yihudaa kan ture ta'uusaa ilaalchisuudhaan yaada addaa qabu ammas. እንግዲህ kitaabni qulqulluun gooftaan keenya Yesuus Kiristoos galanni isaaf haa ta'uti. Addunyaa fayyisuudhaaf jecha yeroo aarsaa kaffaletti qabamuudhaan kan inni bule mana Phiilaaxoos keessadha. Phiilaaxoos murtiitti laachuudhaan achuma gibbii isaa keessa mana lafa jaalaatti hidhamuudhaan dhaabbiidhaan hidhamee akka inni bule kitaabni dubbataa jechuudha. Waan kana eetistoonni baay'eetti falmuutti kolfuyyuun qoosu mootiin Phiilaaxoos jedhamu seenaa keessa hin jiru. Namoonni sobanii kan barreessan jechuudhaan lafa kaa'aniiru. እና እንግዲህ booda maal taasifama? Qorannoo taasifama. Naannoo Qisaariyaa bakka Phiilaaxoos jiraachaa ture kan jedhamu naannoo mana mootummaa Jeeffaa jechuudha. Dacheen qofforamuudhaan yeroo ilaalamu gaafa barbaadu jechaadha. Siidaan Phiilaaxoos Qeesaariif dhaabe tokko ni argame. Siidaan jechuudha hin caccabu yaa siidaa dhagaati. Phiilaaxoos Qeesaar bara sanaa Qeesaarii Xibaariyoosiif kan inni dhaabe ni argame. Jala isaatti maal jedha? Phiilaaxoos Pheenxeenaawii kan jedhu irratti barraa'ee argameera. Phiilaaxoos Pheenxeenaawii kan jedhu siidaatti argameera. Siidaan kun guyyaarraa Yerusaalem muuziyeemii keessatti namni hundumtuu kan daawwatudha jedha. Innaa isaan akkas akkasii kun dhuguma Phiilaaxoos kan jedhamu tureeraadha. Phiilaaxoos jiraachuu isaa miti inni guddaan nuti asitti ilaaluu kan barbaanne kitaabni qulqulluun kan inni dubbatu Kiristoos dhuguma Phiilaaxoos Pheenxeenaawii barasaa gidiraa argateeraadha. Innaa kun dhugaadha kan jiru agarsiisuudhaaf jecha haala kanaatiin qorannoowwan jiranillee dhimmichuma kana kan isaan agarsiisanidha jechuudha. Kan biraas baay'een hin jiru. Lamaan tokko taa daballu. Namoonni baay'een hanga dhiyootti maal jedhanii Daawit hin jiru. Daawit ingirii kitaaba keessatti haala addaatiin barreeffamee kan jiru mootii Israa'el kan jalqabaati. Maal jedhu wanti kun sobaan barreeffamee jechuudhaan baay'een dubbachaa turaniiru. Booda garuu qorannoo taasifameedhaan dhagaan maqaan Daawititti barreeffamee jiru tokko argameera. Innaa dhagaan kunarras Yerusaalem jira. Muuziyeemii keessatti namoonni akka argan ni dubbatama. Daawit akka inni jiru karaa kanaa mirkanaa'eera. Dabalataan kitaabni qulqulluun gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos mana Qiyyaaffaa bara Phiilaaxoos kan inni qabame yaa'u hidhamee kan inni bule Qiyyaaffaadha. Hangafa lubootaati jalqaba Phiilaaxoos kan jenne Phiilaaxoos murtii ganama murteesse. Qiyyaaffaan immoo maal godhe halkan qabuudhaan mana isaa keessatti murtiin itti murtaa'e mana Qiyyaaffaa keessatti hangafa lubootaa Qiyyaaffaan mana isaa hidhaa lafa jalaa keessatti hidhamee akka inni bule ni dubbata. Phiilaaxoos gaafa jimaataadha malee gaafa kamisaa miti. Gooftaan keenya kan qabame kamisa galgala mana Qiyyaaffaatti murtiin argatti murtaa'e booda halkan dhaabbiidhaan hidhamee kan bule mana Qiyyaaffaa keessadha. Kana kitaabni dubbata. Innaa eetistoonni immoo maal jedhu faallaa kanaa namni Qiyyaaffaa jedhamu hin jiru. Seenaa keessatti wanta akkasii kan ka'e hin jiru. Hangafni lubootaa kun hin jiru jechuudhaan dubbataniiru. Dhimma kanaafis qorannoon taasifameera. Naannoo mana Qiyyaaffaatti qorannaa taasifameedhaan Qiyyaaffaan akka ture qofa osoo hin taane manni isaa cimmir lafa keessa argameera. Manni Qiyyaaffaan keessa jiraachaa ture dabalataan bakka itti gooftaan keenya hidhamee halkan keessa bule guyyaarraa banaa taa'e ni argama. Innaa amma kanaatti qorannoowwan kana adda baasanii agarsiisaniiru jechaadha. Walumaa galatti gaafa kana godhuuf hin ogaa namoonni kun haala kanaatiin kan isaanii dubbatan kun yaa'u kitaaba qulqulluu amanuu dhiisuudhaan waaqayyo hin jiru kan jettu kaayyoo isaanii fiixaan baafachuudhaaf haa ta'u malee dhuguma isaa gaafa ilaallu garuu kitaabni qulqulluun ofuma isaatii jalqaba dhugummaa isaa kan dubbatudha. Dhugummaa isaa kitaabni ni dubbata. Kanatti dabalataadhaan immoo qorannoowwan adda addaa taasifaman kunoo haala kanaatiin dhugummaa kitaabichaa ni ibsu jechaadha. Kun immoo namoota warreen akka Toomaas osoo hin argiin amannu warreen jedhaniidhaaf waaqayyo ba'uune tarjummaan isaa baay'ee guddaadha. Isaan kun mataan cimmir kallattii barbaadaniidhaan argatanii akka isaan amananiidhaaf jecha barreeffamee jiru hin amannu kitaaba qulqulluu hin amannu yoo jedhanii lakkii nuti kallattii beeknu malee qorannee kan bira geenyu malee hin amannu warreen jedhaniif cimmir waaqayyo carraa kana isaaniif banee haala kanaatiin arganii akka isaan amananiidhaaf kan hundumaa isaaniif godheera jechuudha. Innaa qorannoo dachee qofforuudhaan hanga ammaatti taasifaman keessaa tokkollee jechaadha. Kitaaba qulqulluu kan faallessan jiru tokko isheellee
hundumtuu kan argaman kitaaba qulqulluu wajjiraan tokkummaa kan qabaatanidha malee kitaaba qulqulluutti kanneen barreeffaman seenaawwan adda addaa raajiiwwan gurguddoo kanneen jedhaman dhimma kana kan faallessan tokkollee hin argamne. Innaan dhimma kana ilaalchisuudhaan eetistiin tokko maal jedheera ofumasaa qorata arkeoloojiidha. Kan dubbatanii qaba asitti barreeffamee kan jiru maal jedha qorannoon arkeoloojiin wantoota argaman tokkoon isaaniiyyuu kitaaba qulqulluun faallessine. Argannoowwan kun warreen kitaaba qulqulluu qeeqan faallessu jechuudhaan dhugaa kana dubbateera. Innaa agartanii namoonni baay'een kitaaba qulqulluu hin qeequ. Kana booda arkeoloojiidhaan immoo qorannoo akka taasifamu ni taasifama jechuudha. Innaa kana booda qorannoodhaan argannoowwan argaman kun hundumtuu kitaabicha qeequ osoo hin taane kitaabicha faallessu osoo hin taane warreen kitaaba qulqulluu qeeqan inni kun sirrii miti asitti kun itti dabalameera asitti kun sobaan barraa'e warreen jedhaman isaan kanaan faallessu jechuudhaan ofiisaa eetistii kan ta'e arkeoloojiin tokko haala kanaatiin dubbate ni arganna jechuudha. Innaa walumaa galatti kitaabni qulqulluun keenya bulaawwan keenya dhugummaa isaa ofuma isaanii dubbatu jalqaba kaasne inni dhugummaa isaa kallattiin ofuma isaanii kaasa. Kitaabichi kan waaqayyooti qulqulluudha hafuura waaqayyoodha. Namni dubbisee ittiin jiraatee mootummaa waaqayyoodhaaf akka dhaaluudhaaf haala kanaatiin waaqayyo kan inni kenne namoonni baay'een garuu beekumsa mataa keenyaatiin madaallee malee fudhannu jechuudhaan qorannoo isaan taasisan beetele jarreen kun eetistoonni jechaadha. Kallattii foonummaa qofaadhaan kan ilaalanidha. Nuti kaayyoon keenya isaan kana hundumaadhaan firuuf goonee kan agarsiisu miti inni guddaan. Kiristaanummaan kana miti. Caqasuu funaanuudhaan kana jedhanii gochuu osoo hin taane kitaabichi inni guddaan kan barreeffame namni ittiin jiraachuudhaan jireenya bara baraa akka dhaaluudhaafidha malee dhugummaan isaa kanuu kan namtichuudhaaf miti. Haa ta'uyyuu garuu malee warreen kallattii kanaan malee hin hubannu jedhaniidhaaf immoo kunoo haala kanaatiin qorannoowwan mataan isaaniiyyuu mirkaneessaniiru kan jedhu agarsiisuudhaaf jecha isaan kana amma kanaatti ilaalleerraa jechuudha. Walumaa galatti gabaabinaan gaaffii eetistootaa isaan kana beetelee kitaabilee jalqabaa kanneen jiran waa'ee jiraachuu waaqayyoodhaaf hundee kanneen kennan kitaaba seera uumamaa, seera ba'uu, dabataan kakwaatti immoo dubbii fayyina gooftaa keenyaa duukaa kan wal qabatan dhimmoota isaan kaasan muraasa haala kanaatiin ilaalleerraa jechuudha. Kan itti aanu gaaffiiwwan alagootaa kan jedhuun itti deebina. Har'aaf asumatti nu haa ga'u mata duree kanaan guyyaa taanu kutaa taanuun deebinee kan dhufna kan ta'u. Hanga sanaatti nagaa waaqayyoodhaan turtii gaarii galanni waaqayyoof.